Galchina jechuun jira Mahammad Bayyaan biratti akkamdatti. Ani immoo bara mana keessa dubartii biraatti fuudha jedhee yaadu jira. Maaliif ati hoo? Ani jaartii isaa ta'uu hin danda'u. Wanti sodaadhe noollee oniyen ifaan ifatti baastee Ustaaz Mahammad Bayyaaniin isin hin barbaadu na dhiisaa jettee ni jirti. Naraggattee quuftee. Eesraa quufee akkuma bultiitii jahaatiliin qaadi. Booniyyeef Ustaaz Mahammad Bayyaaniin adda baase nama kana maal jedhaa jira? Ustaaz Mahammad Bayyaan keessoodhaan ifa mana gaafatanii jiru hamma maal fiddu jedhaa jira. Wallahi nuti shamarran rakkoo cimaa qabna beektanii sagalee naa ta'aasinis ijoollee Oromoo kan inni jaallatu godha. Irratti immoo akka oduu gammachiisaatti wanti nu fudhannu Zeddoon Jimmaa Ustaaz Mahammad Bayyaan nutti heerumuun barbaada jedhaa jirti. Assalamu alaikum. Orosho is back. Ashamal ka funer duftootaaf kabajamtoota Orosho qaxaleen keessan arra viidiyoo kabraatis ni deebi'ee jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsa bashannansiisoo ol nagalchitu harii kan isin jalaa badiin ol nagalchitan rakkoon qabu deebi'eetan jira. Anyway hojii tokkoof xiqqoo isin jalaa badeetan ture har'a garuu isin deebi'eetan jira. Yaaddoon keessan garaa onnee koo keessaa na dhukkubsaa ture beeka garuu yaa'u jira miti egaa al tokko yaadamuun barbaachisaadha. Kanaafan isin jalaa badee har'ammoo viidiyoo kabraa isinii qabadhe deebi'eetan jira. Akkasiin baa hedduu na eegaa jirtan beeka. Maaliifi sabskraayibiin dheengedda 32tti dhiifnee deemne hamma 34,700tti galeera. Warreen magari chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan sabskraayib godhaatii viidiyoo kana eegala. Yoo rabbi jedhe hamma ramadaanaatti 40,000 jennee dhaabuu qabna. Subscribe gochuun dagatina video kana illee like gochuun dagatina gatiin isin jalaa badeef dhiifaman isin jechaa ijoolleen na gaafataa turtan. Thank you. Egaa hordoftoota keenya erga nu babbanne ajandaa danuu nu miliqee waan ajaa'ibaa nu miliqeera hammuma qaqqabannirraa xiqqoo isiniif dhiyeessaa inni kaan fuudheeredhaan hordoftoota keenya keessaa inni kaan fuudheeredhaan atoo nutti himen atoo cidha isaa nu nyaachisin atoo gara viidiyoo keenyatti yeroo deebinu immoo video na dhibee keessaa guyyaa sadii dura video social media irra deddeemaaruuf suuraa social media irra deddeemaaru tokko jira. Innis maa inni jaartii waggaa 75 ilmoo deesseeti jaartii maannoo qaallitti intala waggaa 75 intaluma jaartii maayidha. Fudhadhaa akkuma ta'etti fudhadhaati deesseettedhaan isinii galee deesseettedhaan gara Tigraayii hedduu na dhibeenaan isinii fide jechaadha. Maa inni dhageessaniitu ka Oromoon kun silaa ishqii kana jaallata. Akka hin heerumnu akka hin jenne malee dubartoonni biyya alaatti harattanii dhumuuf malee. ህልምነው የኔስ የህልም ድንቅ ነው ይሄ ሳለ ለደስታዬ ልክ የለም እኔ አላምንም ህልም ነው የኔስ የህልም ህልም እንኮልፊንያን አን እንኮልፊን የተከለቲ እንኮልፊንያን Video dan ilaaltu lama. Video maaliin? video man ilaaltani dawe asattu amma akka duraan mitala kunu kun argaan jirtanu Ejol. Isiduma intala. ishiidha Fayyaadha. Nagaadha almooko. asaara koongati Nagaadha intala. Fayyaadha dolloomne intala ko. Intala maal ofiisi uumaa maal hin deematteo. Maal mataan kee akkana maaltu dheeresse intala. Maal ergasii qunjaadha olmoo ko amma dheerateera maashaallah. Ofiidha naa gubbeerra keeyyatan jiraare biyya sana ergasii dhadhaa mataala keeyyattaa'u. Akkanan jedha. Amma na argaa jirta. Fayyaadha ilmoo ko. Keenuman jira. Ati kuma uffata wayii miicaa jirti goodaa kaloo kana. Carqii mucaan miica jettee deemte ati kuma. Ofii fayyaadha ka. Amaanaan kee immoo na qaqqabeera ilmoo koo boottii keessaa naa bitin jedheenii mucaadhaan. Birri immoo isa misbaawutti nuu buusisatu amaanaa akkasumatti boottii keessaa bitee naa fida. Misbaawu baaja bal'isii kan baasii mal'iisi. Na duraa balleessite birrii keessaa fudhatti tiraaspoortii jettee fitti keessa. Birrii moo wallahi shadallah walaa wama tokko rakkataan jiru. Laamee ilmoo koo. Jadi mangasha abbaa nuuraa tokko intala keessa naa kennaa jedhanii kaleessa oortoon na bira dhufe seerumsiisuu jedheetanillee. Mucaan bareedaadha mana dheengadda mana tuwo kaafate qochoos boroodhaa qaba.
Mangashaadha. Mangashaa abbaa nuuraati. Isin waliif daawwaltu. Edaa isin achi walitti jirtudha. Isin achi wal fixattaniittudha. Maaliif maatiitti himtanii? Isin achi walitti himtu. Warri abbaa keessaniin akkasitti taasifamtanii beektan warri biyya alaa jirtan jechaadha. Egaa ammas deebi'ee waa'een Ustaaz Muhammad Bayaaniif waa'een booniyyee deebi'ee ammas ajandaa ta'ee jira. Maa inni jennaan booniyyeen ifaan ifatti baastee ani hin barbaadu ani isaaniif hin ta'u jechuun dubartoonni kun jedhan gaafa namoota biraa jaallatanii ofii deemuu barbaadan jedhan maal jedhu namani naani ansiif hin ta'u an akkasii an namas hin taane isaaniyyuu isati si jaallatan yoo maa inni moodii walitti qabnaa dhaggeeffadhaa. Beerut jirta jechuun gaariidha. Wanti akkamii waa'ee keessan maalirra jirtanii singalchinaa jechuu jirra Muhammad Bayaan biratti akkam jirta? Ani immoo gara abbaa mana keessa dubartii biraatti fuudha jedhee yaadu jira. Maaliif ati hoo? Ani jaartii isaa ta'uu hin danda'u. Maaliif? Ani nama isaaf ta'u miti. Inni si filatee miti sirratti aarsaa guddaa kaffalee. Dhugaadhaan filate arsaan irratti kaffalee yeroo dheeraa waliin dabarsinee bitaa jennee osoo hin taane hafe. Isaanii siif hin galu jettee ni jirtaa Muhammadiin? Itti meetiin hin jira. Nayii keettee immoo akkanumatti hin taate biraa fuudhetteen. Laa nahii jedhanii ani akka waliin turreetti akka nama tokkotti ani waan si gargaaramuu qabullee anillee namoota wajjin si gargaaree si hoosisnaa jedheeni jira. Maal jeera inni? Inni akka jedhu kana hunda na taasitee akkana natti ta'utte waan hedduu jira beektee maaliif jennaan ani isa sobuulleen barbaadu kana caalaa walii hiraarsuulleen hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf inni kun nama barsiisaadha beektee namni waa barsiisu kun immoo tasgabbii barbaada beektee inni kun barnoota idilee miti kan akkanumatti kitaabarraa miti ka dubbisu aga tasfiiraatti faa qaraasisaa namni diin rabbii qaraasisuuf eeggannoodhaan qaraasisuu qaba of eeggannoodhaan waan hunda gochuu qaba. Amma irraa tustee akka jeeqamuun barbaadu beektee ani dhugaa dubbachuudhaaf. Innillee natti himee jira akkati akkas jetteeni bakka hawaasatti himneef fuusifna jechuudha walumaan. Egaa akkuma asirratti dhageessan booniyyeen nama biraarraa jaalalli sii qabee hudheeniin akkatti dubbatu dhabaa turte jechaadha silumaayyuu. Namni sin jaallattan yeroo akkasii isinitti godhu baay'ee cimaadha. Isa isaan salphina sii wajjin baatanii rakkoon qabu haati manaa kootii maal jedhanii dubbatan isin immoo ifaan ifatti baaste akka waan isaanii gaddite wayiitti ani isaaniif hin ta'u namni nama akkas qaraasisu baddu. Egaa kanaan wal qabatee immoo rabbi sobantaa isin jechuun atu wal fuudhanii gaariidha. Zeddoon kanaan dura qabdi jennee turre miti qabdi. Mubaarik Musammaa ilaalee zeddoon qabdi ture miti jechuun innaa zeddoon itti naa himaa ibiraan naa qaqqabsiisaa ani itti heerumuun barbaada jedhaa jirti qaqqabsiisaa fi. Wallaahi nuti shamarran rakkoo cimaa qabna beektanii nama nu jaallatu hin jaallannu. Kan nun jaallanne duuka fiignaa boonna jechuudha kan nu awwaarru duuka. Amma maaliifi Ustaaz Bayaan nama miidhamaadha gargaaruun hin barbaada jechuudha akka boonii jedhu jechuudha. Kanaafuu Ustaaz Bayaan ansiif jira an booniyyeedha wanti tokko wantan adda ta'e tokko hin jiru waan booniyyeen qabdu hundaan hin qaba waan ta'eef kottu gara koo yaa. Sagalee naa ta'a isinis ijoollee Oromoo akka inni na jaallatu godhaa galatoomaa. Maashaallah ijoollee Oromoo dhageessanii ijoollee Oromoo akka isaan isin jaallatan godhaa isinii galee. Innaa kana malee immoo viidiyoo tokko akkasitti gadhiisaa jirti mucaanis irraa qabamteetti.
ከጭንቀት ሊገላግላት ዱዓ አድርጉላት አይን الناس እንዳይገጥማት ዱዓ አድርጉላት ብቀኛም እንዳያገኛት ዱዓ አድርጉላት ልጀምር አዲሱ ህይወት ዱዓ አድርጉላት የሰላም እንዲሆን ኑሮ አደሊሎ እንዲሰጣት ቁዋ ሙሽር isma dhugaa qoosuun barbaachisaa miti akkasitti gaazexoo jimmaatiif ustaaz Mahammad Bayaaniin walitti heerumsiifnee toora guddaa taphachumaan nu boota guddaa sargii guddaa nyaachuu qabna dhuguu qabna akkas isiniin jedha kana malee immoo meemee namichi inni addaan kute immoo maal jedhama qeerroo oromoo waaw meemee isa immoo dhaggeeffannee walitti deebina. Salaam alaikum. Naragatte quufte. Esra quufe kunu bultiti jahaadilin qaadi. Amalin balleesse. Asra digama kana gabbus digama abarama walin taina so. Anu gide me ko kamar waga Arabi. Abarama walin balleesse. Arabi abare kabulti Jala labar. Semeti khasagal. Hello Kati. Video na raba ya oro modar radur. Ante ko kadi sinagari wala kadi sinagari. Kadi sinagari. Kadi garamale la asbay me. Abu kurbani pareda kam. Asbay kadi. Adi me asbay sila Allah rabbi ni pareda. Bai kani jalgala takkan siyarga. Ayya ni pareda wallahi bakka. Fodi boni ya gara rabbi kadi khalmas farada. Tanu jole mama iti wai sisi aku jar sama gutta kana to kana te dam senjara ke zabula inna lillahi. Video di baja berajani. Kau injuru nal galcha. Injuru azela kude. Adi kore. Video kasih berajani me kamar. Guyya di daban dofni messengerii ke udah kuno bilbila jaartii harkattiin ta'a bara jaartii teetii teknoolojii barreessan Jaartii te jabeeffadhu sitti meen jiraan. Sitti mee Facebookii keessaa illee dhufee follow si godhee jira. Messengerii jaartii kan keetii jabeeffadhu. Nasra. Oye kadi. Amma ani Faatimaa wal janna bannaati. Bakka anis galgala video takka siyar ga kan gatta ba tilan wada gadi sakamakon sani da. Wallahi kaameraan kee bareedaadha filteri illee qaba. Ayye. Mama rakkoon hin jiru. Agora buni barecha. Akka ajaa'ibaadha. mujirma kana waliin na zainu Oye video me kasi bara jira amma jitan dubarti. Follow na goda me diru. Video me kani kabda kadi. Lala jira. Lakau jira. Lakau jira. Ani wana ajaib. Wana ajaib wana. Alhamdulillah wana rajul. Amma qadi kana ajjeesu tu jira yubarsila. Me video me kasi bara jira jimme. Mullayet. Qadi me bai dubatu qadi rabbiti. Maalirraa dubbadha. Me asbay khon wasa ya ragota baltasar oromo suma kamna baltasar wan Baay'ee baab. video di bajani kita Amma atam gaaf sana qasitti nasraa loltee dachii balleessitee na raggatte. Amma kunoo bayaan dhufe keessaan ifama na gaafatee maal gootame amma. Araaramne keessaa. bulti Ustaazonni dhufanii nu araarsanii walitti araaramne ifama walii goone amma mee warri duraan sooshaal miidiyaa kanarratti na raggataa turtan akkam taatu baadha. okay wai mucaan kun kan video di baja ka bujo son si do Inkijiba afuftu wallahi inkijiba wallahi afuftu wallahi wallahi inkijiba di baja kam dure inkijiba bakka takka jedha wallahi inni steeti biraa jira inkijiba Nasra. followers ko catu dhufe wallahi followers Laal anaa fi qaadii yoo tokko dubbannaniin dubbadha yookaan qaadii jechuun qoreedha dhugaa rabbii qaadii jechuun nama akka qaadii adda. Egaa akkuma dhageessan booniyyeen egaa nama kana caalchifattee jechaadha. Silumaa itti kakataa ture yoo siin ana dhiiftee isaa jaallattee gara sinaan na ilaaluudha ture jechuun viidiyoo baasuu wanta arge hin barbaachisu ture. Nama akkasiiti gaa nama akkasiiti rabbi siidhaaf baasu hojii siyaa kaffaluu fi naa wantiin isiniin jedhu jeddoo jimmaatiif amma chaachaa isiniin amma chaachaa
amma chaachaa bakka yookaan anamma wallaa dhiifamanii irraa ta'a osoo dubbuma kiyya kanaa yookaan haasa'uu baattanii waa hundallee osoo dhiiftanii ilaa ani Oromoon ajandaa haasawan godhatu malee nama waa takka illee naayyee jiru nagarra dhiifamanii irraa ta'a waa takka illee gahee gabaabsa an xumuree gabaabsatan jira ammoo kan hin dhiisiniidhaan namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatitti amantan kan hin dhiisin ani milyoon tutunii naaf barattootiyaa akkasuma jiin anaafis ta'e nama hundaafis amaanaadha. Dhiirti biraalleen akka ittillee hin taphan dhiirti biraalleen akka ittillee hin taphan akka inni hin haadara akka sababa keessaniin illee jechaan illee tuuxanii islaamummaarra akka hin baan yookiin akka amantaa teessan jabeeffate namni ilmi namaa kamuutu ni dogongora waan ta'eef rabbiin hireen harka rabbii jirti jaalalti immoo jaalaltinis harka rabbii jirti akka namni tokkollee jechaanis ishillee hin xune akka obboleettiitti akka obboleessaatitti akka jabeeffatan hadara inuma kabaja islaamummaatiif jecha kabaja obboleettii teessaniitiif jecha bakka guddaa naaf qabaadhaafi anammallee taanaaf bakka guddaan qabaa wallaahi mallee taanaaf ani na biratti dubartiin na biratti kabaja guddaadha qabdan gafeetu yoo dogongortellee dhageeffadhaa na biratti dubartii kabaja guddaadha qabdi yoo nan gafedhe wanta hiyyee jedhellee carraan adda nu baasellee na biratti dubartiin kabaja guddaa qabdi kabaja na ulfina na biratti qabdi haa ta'u waa takkallee akka waa takkallee isin jenne yoo ka dandeessan kan taatan ani wallaahi waa'ee gama jaalalaa tanaanis hedduun akka malee sammuun xiyyeennaa jeeqamaa jirte sambiroo kutee ummaa xiyya salkanii guyyaa irraa baraachaa jira. Egaa akkuma asirratti dhageessan wallaahi haga bo'utti amma reef garaa nama nyaata wallaahi amma garaa nama nyaata maal beektu jaalalli kun cimaadha jedhanidha isinii galee jaalalli cimaadha jaalalli isin hin qabinii jaalalli cimaadha isinii galee isaanitti murteessaa turre maal jedhaa turre jaalalli garuu inaaffaa qabdi haa ta'u malee gaa yaa'u jaalalli akkuma bifti fuula keenya adda ta'e haariin keenya iyyuu amalli keenyas gochi keenyas adda kanaaf itti murteessuus hin dandeenyu. Ayino ani isaaniif amma gaddeera an duraan maal ta'anii namichi kun jedhaan ture garuu amma garuu onni na nyaatan onni na tuqan isinii galee kanaaf kana fakkaata isinii galee waa'ee Zeddoo garuu itti yaada Oromoon kun waan naan godhu jedhaa jira Zeddoo fuusii ni qaba egaa viidiyoo irraa qabadde kana fakkaata isin ture isin boorsi isin gammachiisee amma viidiyoo gabraatii walitti deebinutti an kan isin waliin ture warra amma xumuraatti na hordofee isin Abraar Badruun jedhama my name is Abraar Badruu. I am from Jimma Abbaa Zifaar. Egaa amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti fataa ittanitti yaada mimi yaada keessan koomentii jala naaf kaa'uun dagatii amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroshaw.